Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أستاذ؟ طيب الحمد لله. كافين قبا. بقول فودي قبل. رباطة كوني والجالني والفونين. والجالتني والفوتن أيه. ndagana mo gurban suni alsasi bakana tawdi ndagana mo kawajama tirpati si abu araban saya to kayani narase indagana kabajan kabu indagana si arrafsa akasimi dubo amma so tabra Tanyo kalau si mati kuarase kasi tahu kalau mega lagi ya. Mati kedi sarrafse kasiti indagana kabani galchan. Aya. Kana kalau sedih orang kau sarga atau ada pos mati pos ali pos sarrafse berbatu seduena beri nikah jadi tuntunan nikah kau narabusin jadi. Aya. Akan setene kaya kalau semati ko wala ko tinggal setene ko biya to ko kayani biya to kat sinta sinakan ni kan ko nakamyani ba ti ka setun ko mo Ati ba ti to kat anir mera lagefad amma amma lagefad ega garte inni biya dake nika sirrai ka malaga khiyana kan sinje ati malaga tergite malaga mati kedi tergite mi mati ke khanani fimi inni ige duba ige kuya to kat ka ko na kenni uyo to kot sige sinje mi malaga sa furate mari sa furate kuya to kat ni ka ko sade na kenne wa ka ma ko tuma ma den ko na bodani galani indagana duba mal fetat duba mal barbade amma yani guya to kat ni ma ni kan ko uyo to konni dumai ni kanko kasimi awo ati ni kanke dume situ jibba khul'i jama khaykhun malaga ergitef khaykhun khul'i da inni sihe ati jiya tokko teise herumu dandeisa sigalu jira nakal jiya tokko garte eide herumu dandeisa ammo usida laga dun herumini ayaji Amerika yani wagga ge nyararte walinne yani anjeja yani jeta ko nani ne batu mo to kese ati yero to ko ni kana ke oh jiya tokko nakati sinigne ati matuni vitan sani vitun adda sani vitetun adda tetun mal jani sharia mal jetin beita khul'i janin khul'i yachi wanda ka firra basu ati ma hada sai sai firra bafte malaga khanitefi si jibbe malaga khanitef inni le si geje irra farame ummate dikanne motin kanin kenne warakamati ko kenne baka ati wata kan khasir rangabu dumate injirtu wonni bira ese gafira aya gafat nikani si marin adda nikafi marin adda ete marin khagarte wanje rasuli sallallahu alaihi wasallam alai mimma istahlaltum bi furujahun naje marin tagarte qama garte sala khadubarti ti halal godatan garte khutba godani sani mari way takhanne bo mari me khanne tabjan mari malak mari ega si khanne boda nikani dama nikana kami dama abban intala astae gurban isi fudus astae mari meka khanne tayani gafatan yo garte reala kumata ka jaus reala garte dibashani jaus reala kumala ma jaus nti yo gafatan reala kumala ma si khanna ja sifta enafta itinade yo testidaf nangewet ega siduba abban intalatiya abalu mari reala kumala man nikasi gode jan nikan kum mal fayadechu nikan wajirafu ayyam fayyada jechu yo kan zinada nikane ga wida me boda
خلاص وجرا فوري دندي حلال ساتي يجو تنافون نكاح في مهارين غراغرما نكس سيغلتي ما أنا قال بري نكاح قلت أنا جنينا كن يوماتي سيدا مرة كون قبضت بري ماري كان دربي بري ماري كان دربي ني مالي مهاري مالي سيغوري مي مال سيخن كافا سيغوري سن يعني ماري نان كنني بري منكاح قلت سنين بري أمنا كنني نكاسي قدي زد بري ماري مو قدا كان بري ماري ني في نكانا تجنّكه ati birri قدي نكاح بري أمنا birri meeqaan kanne jenni بري كان نكاح قفان بري نكاح أمنا كنني نكاسي قدي زد من بري ماري نان كننا bartan manikaa godhe ammas sanuma himi sanumaan maariidha birri inni gaafas meeqa sii kannee ati amma meeqa kanniteef gaafa firraa eessiftu gaafa birraa birraa kuma lama dhibba inni yoo gaafas meeqa sii kanne inni duraanis biraan qabaa birrii kuma afurii dhibba shan biraan qabaa argana jibbisee birrii koon daganaa deebisiitii birrii kuma lama dhibba shan kan taasisu godhe sana deebisinaa kennee jedhe kala gargaarsa ta'e rakkoon qabu jedheen birrii duuka dabalee asii bitaa. Kalaas ayyaati ati eegarraa qulqullooyte gurbaa jibbite eegarraa qulqullooyte birrii numaatii midhaleeydee fiddaa rakkoon hin jirtu ayyee. Amma garuu kan biraatti yoo neeruu barbaade birrii nikaatis birrii maarii adda jechuudha. Birrii ni maatii kootti ergee ani ni kana godhatuu fi inni nyaati birrii maarii keetii jedhee naa kennu adda. Akkasii miti dhaggeeffadhu. Maaruma sii kan namalee birrii laal maarii sii goonaan nikaan hidhamu. Birrii maariitis kophaa kan nikaatis kophaa onni jaaman jiru. Si galu jira? Amma yoo gartee kasi fuudhuu fedhu. birri maarii siif kan namalee maas warra keessaniif hin kan nu beek sigalee yoo warri keessan gabbara barbaade shari'aa keessan jirtu yoo warri keessan 60 70 yoo jaan shari'aa keessan jirtu inni sumaaf riyaala 2,000 ta'us siif kanna abbaan kee ni haa godhu amma sigaltee amma abbaan koo birrii ergitu malee ni kaan godhu jedhanii yoo asitti naa kenneera birrii jedhee ishiin jedhan birrii kenneeraa naadhaa yoo jedhe ishiin jedhan amma yoo amma birrii sana ergee yaan maatii kan koo naa kenne inni kan bara erge jechuudha yaani birrii ni kaa kooti jedhu abbaan kee amma birrii argatu malee ni kaan godhu meeqa malee meeqa yoo itti ergan ni kaa godhame yaani 10,000 yookaan makkati birrii Itoophiyaa 10,000 abbaan kee waa xiqquma fedhaa tun xiqqoodha umaatiimi tun xiqqoo garuu shari'aa keessaas hin jirtu inumaa ka abbaan kee ka 10,000 yoo itti kennanis ni kaa godhu inumaa nagaya ka warra 8,000 7,000 jira ati alaa kullihaal ta abbaa keetiitu waa xiqqoo immoo ta abbaa keetiitu waa xiqqoo alaa kullihaal aslan shari'aa islaamaatti gabbarri dhoorkaadha yoo gartee ga saniin malee kan kaan goone taate birriin 10,000 san wooma shaayiiti irratti erganiitu wani kaa godhan gaa kas inshaallah birriin kaatootiin yeroo maatiitti rakkoon qabuu naan jedhan ijoolleen maal jette naan birrii maarii kootiiti akkamitti rakkoon qabnee maal rakkoon qabu jaanii birriin kaatootii yoo adake abbaan kee nyaata rakkoo tokkoon qabu maayee fakkaatee jaadake waan ta'eef jedhe awo boleeso warri ganda keessaa fatwa akkanaa godhu birrii maarii keetii abbaan kee fi waan rakkoon qabu yoo atii fi kanniteef rakkoon qabne isaan fudhachuu hin danda'an birrii maarii keeti si galu jiraami akkas birrii maarii keetii waan keeti siitu yoo fedhe immoo feetu jaarsa keetiif dhiiftaa feetu abbaa keetiif kannitaa feetu ayyooteetiif kannita san mirga keeti yoo immoo odoo ati quban qabne sirraa fudhachuun hin danda'an yani fedhii keeti jazakumullahu khairan aya galatoon awo lakkoofsa barbaaddani wallahi warri komentii kun ajaa'ibaa bar biyyoon abbaa kiyya harkattee jirti gattaa salaamu alaikum waalaikumsalam aye
Hello? Linda gaya. Gaafiga Ustaz. Ayya gafat. Gaafa tokko ani afaani Arabii kana lugaa hiika isaa hiika hedduu qaba jedha lugaan tokkotti. Haya. Allugaan itti beeku afaan kaanii wayiiti jettanii jartii wayiiti. Haya maal jetti jaartiin? Haadamatti ilmoo ofiitiin akkana naan jetti sararatanyaanii jette. Anammoo lugaatiin jettu san afaan kaaniitiin beeka. Lamoo ani jenne jedhee quraana dha'ee kakadhee akkamii masjida qaba. Ani garuu lugaa ishiin beektu san afaan kaaniitiin beeka. Maanaan tokkumaa bire? Jechi wal birumaa xiqqoosii qubeen garagara ta'e malee jechi walumatti aanee jira. Ani garuu jecha sanii qubee garagara ammoo ilaalee jedhu qubeen garagara warri ammoo akkasii hin jenne atinii akkana jettee miti naan jedhan akkana jettu kun qubee kana kun harfii kana kun harfii kana naan jedhan garuu harfii waa wali aanuuf jecha ani wanta qaanii jedhee ani hin jenne jedhee quraana dha'ee kakadhee. Ati wanna qaanii san jettee jirta? Ani jechuun waan isin jettu ani garuu wanti yeroo ani arfiin isin jettu san naaf hin galle ammoo hin jenne jedhee kakaafe. Lamoo harfi akkanaarraa kaa harfi akkanaarraa walii galuutti hin jiru. Jennanii Walii galuutti hin jiru dhaggeeffadhu. Ta jecha qaanyii jee ani hin jenneettee kakattu sihi. Wanama biraati. Anatu jedhee. Eegaa jecha qaanyii kana jette. Ati immoo hin jenneetteeti kitaaba qabattee kakatte. Saa? Mee gurratti na qabadha shanii hima. Aya gurra qabanna. Wayita gurraa dhuftee. Ayyee. Jechuun ati waan qaanyii ta'e jette san gartee jette moo hin jenne? Jettee mi'ati gabaabduutti. Yoon jiingaa umaa waan sirra jiru hin jiru. Waan jiin umaa sirra hin jiru. Yoommoo jettee kakattee dili. Kalaas hangasuma. Bakka. Aya. Jechi walitti aana qubee wal barraa baa. Wallahi taajaajiba jetti. Aya inshallah bakka. Ajaa'iba wallahi. Aya. Bakka ye bakka eegan jiinu maati miti abshir inshallah. Wallahi gudi. Aya assalamu alaikum. Wa alaikum salam ustaz. Nagaa fayyaa. Nagaa mee ustaz isirratti baadha jifamoo sagalee taasii ko bannaa deebisa. Oh atis gurraan dhuftee? Aya kuno deebisne. Jifama. صح ايه نعم ايه او اني دولاركم صديقا نقافس جارسو بira jirti
duba kuma kan barbaadanii doolaara kuma laalgaa wanni jiru beeytaa bika tanaa kilaafa qaba fakkeenya namni tokko intala takka nikaa godhatee eega nikaa godhatee booda rakkoon isarraa takka rakkoon isarraa miciyyoon tun gartee waan feeturraa dhabde eega waan feeturraa dhabde booda shari'atti yoo laallee inni dirqama gartee hiikuu qaba sigalee obsite yeroo amas sadii ol teeyse tanaafuu eega wanni kun akkana ta'e gaafas inni doolaara 3,000 nikaa godhate 3,000 sanillee hin kannineef maariin jechuu deebi'ee gartee rakkoon isarraa gurbaa kana akima geessan dadhaban eega dadhaban inni hiikuun dirqama isarratti obsitee amal lama shari'aan amat tokko kana gartee ni obsitiif achi booda tun amal lamaa sadii obsite wanni takka lafan jiru wanni jijjiiramaa takka hin jirtu idan duuba gartee waan kana miciyyoon jibbite miciyyoo achitti dhutaati hin ta'u tanaafuu akka silaa shari'aattu hul'iimi kun inni hiikuun isarratti dirqama hul'iimi kun silaa maariisiitis doolaara 3,000 fudhattee nagayaan deemti silaa taakka jii talamada haa ta'u immoo warri murtii godhu kun sigalee sheekan jidduu taa'ee murtii godhu waan takka ta'ubachuu qaban masalaa tamirra jaaran beeyta isaan dubbii tamirratti gartee ammaan tana murtii godhan isaan hul'uma wanni kuni waan kana keessatti nimne isin keessan beekan isaan dubbii tana duuba keessa beekan duuba akkamitti sanirra murtii godhan haya tidhiisi keessa bakka haya sanirratti kun goone haa jennu duuba gartee yoo ammaan tana doolaara 3,000 sanii isin kannine san gubba 3,000 malee 1,000 anaa kanni tuuje narraa gartee ani isi hiikuudhaaf sigalee anaa kanni tuuje amma tuni gartee akkaataan ammatti deemee isaan murtii godhan kun zulmii haa ta'u immoo silaatami isa beeta dubartii sirriidha kajaarsillee qacooloo nagayaa hojii jiran ka isiin guyyaa keessaa ka inni rakkoo takka hin qabne ka isiin jibbitee xabi'uma isaatiif jibbitu immoo gara biraatiin gurbaan rakkoon qabu sigalee gara dhiirummaatiin rakkoon qabu as deebitee yoo isiin ka jibbitu taate isiin na jibbeeti ani rakkoon qabu isiin na jibbee yookaan akhlaaqa isaa jibbiti hogguusan inni maal gootiree guusan isiin maarii isaa deebiftiif maarii isaa yoommoo gaafas gartee maarii kan fudhatin taate doolaara 2,000 isa bira jira inni hiiku yoommoo akkaataa tokko jira dhaabbadhu nageeffadhu wayitoon kun wayita inni rakkoon qabne sigalee amaluma isaa kana jibbite malee rakkoo inni gartee wajjira fuudhaan qabu nama rakkoo wajjira fuun qabne nama gartee nagayaa wajjiraatan akhlaaqa isaa guyyaa keessaa jibbitu kuni yoo isiin jibbite maarii gaafas doolaara 3,000 yoo godhate fakkeenya 3,000 kana miciyyoof hin deebifneef isa bira jira wayita kananni 3,000 sanirratti 1,000 yookaan 500 naarra ide jechuu ni danda'a sigalee ni danda'a sanirratti isaan amma sheekan gartee achitti warri gartee achitti manguddoon jidduu dubbatte san murtii sanirratti murtii godhan murtii gurbaan gartee akka inni nagaya ta'e akka inni rakkoo hin qabne murtii sanirra murtii godhanii tanaafuuf irraa gaa dubbiin jabaatte eega isiinis harkaa isaan feene wanni kun gartee irra guddaa isiif irra dantaadha kuma sii kanniteef irraa yoo adda baate irra wayyaga garuu immoo zulmii akkasitti. yoo kan nu baatan inni hiikuudha rakkoodha yoo kan nu baatan wayii haaree rakkoodha har'a hiikee jira kuma naa kan jeetii hiikee birrii kannaa yaani دليل في داجين دليل التبري خنن خلاص هذا هو دليل في داجان ما دليل في داجان أنا دوبيسن يوفرن أنا دوبيسن أكاس
ay galatoom ayye السلام عليكم السلام عليكم اوه دافي ده كمان دافي